Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Zamee Shaashee YouTube Zamee Shaashee dura jechuudha. YouTube nama tokko irratti argamaa tureera. Arra kiyya kamataa kiyya banadhee dhiyaadhee jira. Waa'ee kiyyatu baay'ee badhatee ganda keessa badhatee jira. Waa'ee kiyya haasaa namu waa'ee kiyya dubbata. Waan kiyya dubbatu saayidii manana baasee ala jira. Abdiin dhufee gaafa duraa obboleessi kenkee waan kana waan sanii sirratti dalagaa waan akkana sirra dalagu jira hojii akkana sirra dalagu jira sirra jiraachuu jira sirra waan hunda dabbaramu jira naan jee naa hime. Obboleessi kiyya waan kana fudhatu waan kana hojii isaatii miti jedheeni isaanis wal mormine turre isaanis akkasittiin adda baanee turre Saayiditti illee himne yoonin udu Saayiditti himini dubbii tanaaf duusa singaafatini ka'eetiin inni YouTube gubbatti waa inni gaafa inni hinjirre dhufee man inni hinjirrettiin dhufee YouTube kanarraa narra waraabetti YouTube gubbatti arge YouTube gubbakka argee jedhe kana akkamitti wanni akkanaataa bakka ani hinjirretti nama maaf seensiftee namni maa dhufee mana kiyyaa bakka jaartiin tiyyan jirre bakka jaarse ani hinjirre kanatti maal godhuu dhufee naan jedhe. Saayiba kan kee ta'ee jennaaniin irraa bane malee uduu nama biraa ta'e irraan banuu jedheeni deebii kana kenneefi kalaas waan akkanaa kun dura sirraan eeggamu. Dura waan akkanaan qabdu waan akkanaa kana eessaa fidde maali dhiira mana seensisuuni maali bosonee gandaa fiduu maali naan jedhe baay'ee naan lole. Abdiin haga kana natti himee jedhellee kalaas maaliif dubbii tana inni natti himee jedhee anillee baay'ee lubbuu tiyya tana keessa barbaadaa ture maalumaa fi gochi kun dhugaadha dhugaa miti jedhee anillee yaadaa ture. Innis akkasuma YouTube irratti argee maali Abdiin maal godhuu dhufee maal godhu mana kiyya kana dhufee bakka jaartiin tiyyatti hin jirre bakka ani hin jirretti bakka namni tokko hin jirretti maaliif dhufee naan jedhe nagaafate YouTube gubbatti argee nagaafate anis kalaas Abdiin erga dhufeetiiti saayiba kan keetii erga inni si dhufuuti irraa banee waa inni dubbii tana narraa waraabulle hin seene wanni akkana kun narra dalagamee wanni akkana kun magaalaan tun hundi waan kiyya dubbata na ari'ee na tumee manaa na baase ala jira alaa mana namaa jira halkan keessa sa'a 4 na baase sa'a 4 ari'ee na baase kanatti namni ilmoon namaa tokko shaaraarra hin jiranii biyya arabaati. Ani kala rakkadheetuma waan ta'u dhabee gurbaa tokko akkanumatti argee gurraachin isaa kan argeetiin giyaamee aboo ati Oromoodha jedheeni Oromoodha naan jedheeti Oromoodha jennaan rakkadhee jira naan gali jedhee naan galee haa galatoomu mana isaatti nagalee mana isaa jiraadha. Urga gaafa manaa gabbayeetiiti eessa dhattee garam dhattee mee eessa jirti naan hin jenne nan barbaanne ilaa har'aa kunoo akkanumattiin kophaa kiyya jiraadhee kalaas waan ta'u dhabee wallaahi yaadee waa hunda yaadee akkamiin ta'a akkumaan godha maaliman ta'a firas hin qabu ka biraas keessaa hiriyaallee hin qabu saayiballee hin qabu eenyuun bira dhaqa jedhee anuma fakkaru jiruuti kalaas mana namaa kanallee gurbaan kunuyyuu ka fuudhee naan gale haa galatoomu oromummaan nama quutti jecha fuudhee naan gale akkasittiin obboleessi kiyya Saayidiin nan barbaanne rakkadhee waan godhu dhabee abdii kanatti bilbilee abdii kana waggaa bilbilee jedhu abdiin dhufeetiin abdiin na bira dhufee na gaafatee akkasina bira deemee kanaafuu obboleeyyan tiyya akkasiiti waan akkana kanarraa garuu biyya namaa warroonni jiran warroonni akka kiyya biyya namaa jiran kunniin
nama tokko irratti uf abdattanii uf hin gatinaa. Firri gisee ammaa tanaa yoo asitti ka'e firri halagaa sitti ta'a. Halagaan fira sii ta'a. Kanaafuutu namni akka kiyya biyya namaa jiraatee rakkateeru kun hedduu ta'uu danda'a biyya namaa kana keessatti. Anamma biyya namaa kana keessa baay'ee rakkadhe. Uduu saayiballee qabaadhe saayiba kiyya san bira dhaqaa saayiballee hin qabu. Saayibas firas waa hundaayyuu isaan godhadhee uduu bira jiru akkasii alan na baasee alan na darbee. Kunoo na darbee kunoo ilaa arraa kunoo ala dhaabbadha. Ala jira. Manuma mucaan fuudhee gurbaan kun ittiin nagale kana oromummaa ofiitiif fuudhee naan gale kana keessattuu kalaas ani ni jechuudha halkanii guyyaa hin rafu. Mee akkooman ta'a yaa rabbi kiyya akkooman ta'ame mee eessuman dhaqa mee akkooman ta'a jedhee mala wallaalee akkasittiin hirriba dhabee wallah hagalatomu gurbaan illee ka fuudhee naan gale garuu mana hin beenne yoo dhatte jette hagam akkasitti ulfaatuu fi hagam wanti hundinuu akka onneen teessi dhaabbattuun beektanii mireessinis. Kanaafuu ani waan akkana kana irra jira hordoftoota kiyyaa daawwattoota kiyyaa waan ani amma oduu kiyya kana baay'ee babadhatee ala jiru kana namni hundi waan kiyya haasa'u kanarra maannaa keessanii maannaan jettan namni biyya namaa jiru rakkata namni biyya namaa jiru rakkata amma achi nan barbaadin innillee akka inni na barbaadu sin fedhu. Namni fuudhee alatti na darbe alatti na gate maal narraa barbaada wanni inni narraa barbaadu maal inni ani amma achi dubbii takka illee hin barbaadu fedha kiyya akka barbaadee jiraachuu barbaada dura hoo maal namni kuni obboleessa kiyyaa fira kiyyaa jedhee mataa jala qabadhee waa hundaayyuu jechuudha. Firmaa jechuun goddanyaa nama biraallee dubartii biraallee baafachuu dhabee waa hundaafu isuma jalatti dhokadhee isuma jala utuu jiru dubbii amma dubbii dheengaddaa tanaaf fuudhee alatti na darbe. Waan ala na darbee fi anillee wanni isa barbaadu hin jiru. Innis wanni na barbaadu hin jiru. Obboleeyyummaa rabbi waan isarraa dhiqadhu hin qabu. Garuu obboleeyyummaa waa isarraa dhiqadhu hin qabu. Waan biraa amma akka fedhii kiyyaatitti jiraachuu akka jechuun akka yaada kiyyaatitti guuttadhee jiraachuu. Heeruma jedhan. Heeruma uduu fedheetiiti akka fedhii kiyyaatitti hin bahee heerumuu hin danda'a. Heeruma maalirraa godha heeruma irraa waan hin feeneef heeruma irraa hin fedhu. Ammoo dubbiin tiyya babadhattee magaalaa hunda seentee zameen shaashee akkana jedhanii namni olii gad odeessu. Zameen shaashee muttaraama. Ani takkallee ala bahee deddeemeellee hin beeku. Nama jalas deemee hin beeku. Guyyaa haa takkatti shaaratti nama wajjin dhaabbadheellee hin beeku ani muttaraama. Jechuun taani uummatuma nama beeka. Taan abbaan beeka. An kanaafuutu wanni kiyya wanni haasa'amuufi wanni kiyya wanni olumaa gad oofanillee hin jiru. Firummaa Sa'idillee uduu jechuudha. Uduu ani amma gara nyaattoo wayii isaaf qabaadhe bakka ganna darbe halkan keessa sa'a afurii na darbe san ka'eetiin na barbaade eessa jirtii jedheeyyuu na iyyaafatee na barbaada. Nan gaafanne waa takkan jenne ilaa har'aatti bule. Ammoo amma Sa'idis hin barbaadu waa takkallee hin barbaadu. Laal akka innis na barbaadu sin barbaadu. Kalaas ufta'ee jiraachuu barbaada laal. Kophaa kiyya ufta'ee jiraachuu barbaade. Kanaafuutu dubbiin wannummaan hundi isiitu waan kiyya haasoftullee hin qabu. Waan kiyya wanni haasaanillee hin jiru. Wanni haasaani wanti takka dhimmi jechuudha. Dhimmi kana caale duuti kana caale eessa jira jettaniiti. Nama halkaniin fuudhee biyya namaatitti hin gannama ari'e. Meeqa wannummaan kana caalu hin jira jettanii hin jiru. Halkaniin fuudhee ala gannaa ari'e bare. Oduu iyyaafadheetiin gurbaan sun
oromummaaf jecha fuudheetiin mana ofiitti ittiin nagaluu baate biyya halagaa jira biyya ambaa jira takka wama takka taamire haa galatoomu gurbaan fuudheen angale baay'een galatoofadha ani garuuyyuu amma kalaas mi'ee baay'ee keessi kiyya baay'ee miidhamee jira keessi kiyya baay'ee yaadaanis miidhamee jira namni silaa uduu waan tokko balleessee uduu waan takka anummaan tunuyyuu kashalabbee takka taatee uduu maraattu takka taatee takka telefoonaan nama janaajjanee nama wareersee yookaan waan tokko ta'u taate kabayee ala keessa deddeemu taateeti wallaahi yoo inni akka na godhallee hin yaadda'uu ture. Anaa fira dalagadhee galee isa jala mana isaa galu isa waliin galu waa inni naan jedhe fudhachuu mee gurbuma dheengadda saa'iba isaa abdiin dheengadda saa'iba isaa dhufe saniif jecha abdimmaan dheengadda saa'iba isaa dhufeef jecha waan kana hunda narra dalagaame mee akkuma jettan isin mee akkuma jettan nuuf fuudheetiin ala ganna aree ala jira ani firummaa isaallee irraan fedhu waa takka of ta'ee jiraachuu barbaada waan inni yaade hundaafu yaada isaallee isaaf haa kennu ayyaada kana hunda hin qabu dura ati maali dura amala akkanaan qabdu amala akkanaa sirratti hin eenne waan akkanaa ati nu hojjettu hin hojjedhu dhugaadha hin hojjedhu ammoo dhufe abdiin dhufeetiniin kun hulaa irraa baneetumaan taa'ee viidiyoo kaatee narraa waraabe waggaan viidiyoo kaatee narraa waraabu viidiyicha kana bahee argenne viidiyoo waggaa bahee argee jedhe maaf akkana goote oduu yookaan naani isuma sanittuu bilbilee isa gaafate yookaan naan anaa sanuu du gaafate miidiyaa irratti bahee dhufe manaaf na ari'uu fi na tumuu mee na tumuu maaltu gahe gaafii jiru du haadha abbaan kiyyaa nan tumne bar maal tume isa gahe mii maaltu tume isa gahe na tumee manaa na ari'ame amma wallahi laziin nan baay'ee na dhibdee jirti dubbintu hundi baay'ee na dhibdeetti baasi kalaasi yoo kalaas wallahi yoo inni ta'ee uduu inni na barbaadeeyyu karama inni jiru sanuu bahuu barbaadu argama ijaanuu isa arguullee hin fedhu argama isaallee waan fedhu takkallee hin qabu yu'an maa yoo jettan namni fuudhee halkaniin gannama aree maan natti hambifate mee maan natti hambifate jettaniiti namni fuudhee halkaniin ganna aree alanna baasee wannummaa inni alanna baasuu maali utuu gara nyaattu takka qabaadhee fi ala fuudhee na kennee alattuu na darbeetiiti dhufee nan gaafate wannummaa inni dhufee na gaafate takkallee hin jirtu haa galatoomuu waan kana hunda narratti Saidi kun waan akkana kana narratti hojjete ani obboleessi kiyya jedhee waa hunda amanee abdadhee namni ani irra taa'u waan akkana narra gore haa galatoomuu jedha irra deddeebee haa galatoomuu akkasitti wallahi laziin baay'ee dhibee jira mee isin daawwattoota kiyya kabajamtoota kiyya mee dubbiin tuni dubbii akkam fakkaattu jedhaan mee malaa fi waan tokko